Aye. Gaaffii uummata Oromoo hin deebine beektaa. Aye. Namni gisee qabsaa tokko abiyyi dubara qabsaa uummanni Oromoo gaaffii gaafate isaalee duudhaaf malee kan ilmaa itti gabbaree inni miidhagtuu jecha. Aye. Jirra. Me an tokko naafsi me. Jirtu ijoollee Oromoo si yaadeen jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Baga jiraattanii sheerii waliif godha. Sagalee isin dhageessisuutu jira. Obboleessa keenya tokko waan wal morminutu jira. Waan inni Abiyyi jibbeef waan inni immoo Abiyyi jibbee moo badhaadhina jibbee kan jedhu waliin mormina sheerii waliif godha ijoolleen badhaadhina. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa wayitii wal morminaa fi sheer godha sheer godha. Daddafa akkam jirtu fayyaa keessanii jaalalleessaan geessan Jaafar anaa dhufu dhugaa nu si yaadeera bareecheen si yaadee jira. Yaa'u akkuma beekamu gaa namaa mijjatu yeroo hunda baanii dubbachuun namaa mijjatu waan adda addaa waan nama rakkisu jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu sheerii naa godhaatii nama naa fida irraa dubbannaa isin jechuun barbaada. Akkam jirtu laa fayyaa keessanii qeerroo Oromoo hundi keessanuu akkam jirtu baga jiraattanii. Ani si yaadeen jira hordoftoota kiyya kabajamoo jaallatamoo iddoon si yaadee jira. Akkam jajjabaattu baga jiraattan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheerii godhaartu sheer godha obboleessa keenya wal morminaa fi isinii affeeraa sagaleedhaanii gurbaa kiilorooksiin nu obaasaa jiran jaala kiilorooksiin obaasaa jiru miti jaalalaan dhugaarii abbaasaadha yeroo isinitti hammaate maal gootan jaalalli kiilorooksiidha yeroo isinitti hammaate kakka kitti godha isuma dhugaa nama tokkoon gaafatina dhugaa mana keessa deebi'aa waan taatan ta'a. Maal isin haa godhu jaalalli hamaa waan taateedhaaf irraa qabuu hin dandeessanu yaa'u waan taatan waan baatanitti bahuun dirqama jechuudha. Innaa girrisaa jaalalaatu hammaatee beektanii zamana kan girrisaan illee jaalalli illee girrisaa qabdi beekadha. Warra ammaasii naqabii maaloodhaa koloroksiin dhugee ekeleedhaa jinni jedhu kun girrisaa jaalalaati beekadha. Warra mootuu waa takka quban qabaatiin jaalala jala fiigu. Isuma dhugaa jaalalli seera qaba tartiiba qaba. Namuma argitan jala fiddanii gaafanni ofirraa isin xallasee koloroksiin dhugina. Lubbuun keessan qaaliidha. Isin garaa jira. Lubbuun keessan qaaliidha. Nama argitan hin jaallatina. Jaalala jechuun akkasii miti. Jaalala jechuun seera qaba. Nama jaallatanu qaba. Abbuma argin jaallatanu. Maal eessa badde? Jira nan bade isinirraa ijoollee Oromoodha. Isinirraan badee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gullallee kan Oromooti welcome. Innaa obboleessa kiyya tokko wal morminaa oo isinitti tolee sheerii godha yaadaan wal morminaa nu biifamaa dhiisi. Maal jette? Nu biifamaa dhiisi. Sirrii miti barreeffamni keenya gumaa jirta. Jirra. Innaa kanaaf abbuma argitan jala fiddanii asii mataa nu dhukkubsinaa koloroksiin nu geettanii maaloodha jettanii jinni jettanii eeggadhaa jaalladhaa. Yoo eeggattanii jaallattan sadarkaa kanarran geessanu sadarkaa hojjeesuurran geessanu sadarkaa lubbuu keessan balleessuu irra hin geessanu yoo of eeggataa deemtan jechuudha. Girrisaan ta'inaa hubadhaa nama jaallattan nama jala deemtan hubadhaa. Girrisaa jaalalaa nutti hin ta'inaa. Girrisaa jaalalaa nutti hin ta'inaa. Seeraan jaalladhaa.
sabadde waan ofi jirra hafis tamam leenca kiyya jira akkuma tokko miidiyaan kunillee nu jibbisiisee ni beektanii ajandaa jaalalaa qofa fidanii ajandaan qabsoo xumuramee jennaan fidanii ajandaa koloroksiitiin lafa balleessan bakkuma arginu dhabne koloroksii malee jaalala takkana ta'e waa'ee jaalalaa malee ajandaa dhumeenaan jechuudha invaayitii naaf kenni badhaasoo waaqo invaayitiin hin hojjetu na biratti invaayitii sagalee balleessa invaayitiin quba qabdanii kan zabana kana invaayitiin sagalee balleessaa kanaafuu yoo silkiin naa hojjetee obboleessa kiyya wal mormina kanaaf jechuudha invaayitiin dalaguu sheerii waliif godha isin yaadeen jira gara caalu waa hunda dura isin yaadeetuman dhufee yaada bareedaa siif qaba yaadni bareedaa maal qabda barreessi komentii jalatti yaada bareedaa naa qabdume waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh warri salaamataa jedhaartanillee irra deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri salaamataa jettanis waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedheen jira hilmaan mililik saree kullu badii asilaati jirtaan mallee girrisa lubbuun maa jirtanii yaa lubbuun jirtanii isin dhabni asirraa waa takkan jirtan isin baddanii jirtan dabra tsi'uun faa geetaachoo saffaa faa waliin tabba qabdanii jirtan miilaan qumxaadhaan isinii garaa jira hin jirtu hawa booda warri saree mililik maaloo ekelee jinni jettu badii asirra as jala badii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh aliskandar jimma welcome Nuru Samira binti Mukhtar hundi keessanuu baga nagaan dhuftan innaa ijoollee Oromoodha sheerii olii godhaati yoo silkiin naa hojjetee sagalee isin dhageessisuun qabaa sheerii olii godhaa hiriyoottan keessan affeera obboleessi keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni turkii ta'e hin beeku sagaleen isaa addachitee jira sheerii dhuma godhaasin sheerii itti mudda ijoolleen badhaadhina itti muddi hin jechuun beektan isin hoola inna sheerii godhaa fi sheerii godhaa dhugaadha sheerii godhaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرة قالني ربي بدني نتركي تنا مقرأ را سجلي سنجيسو بربادين تري سجلي نسنجيسو تجرا نتركي تنا مقرأ جرا بليس جريسا ربي سيا بديت سلا جريسا نجيب توبر Hangirisa komenti jeras dubbisu dhiqaatan dhiisee deebis kennuu qaatan dhiisee baga nagaan dhufte boontuu Oromootis baga nagaan dhufte girisa qaatan komenti siyyuun dubbisu aartee dadhabdee boossee dadhabdee yeroo nan komenti si dubbisu dhiisu waan adda addaa narratti ergaa oolti jechuudha girisaadhaa deebiin kennu warra komenti gaarii barreessu warra yaada gaarii qabu warra yaadaan nama mormuu danda'u kanneen malee warra nama arrabsuuf girrisaadhaaf qaata turee jira zamanni isaa fagaate deebii qaata kennuu fi dhiibna jira ufumaa iyyarree ufumaa maraatanii dadhabanii dhiisan isinii galee saree milileekaatii naftanyaa caala jawaar jibbita kanaafuu namni si ilaaluu dhabame baddi kaatii na laaluu keen barbaadu an siluma innan sitti maa jiru maa inni lakkoofsa himoo yoo telegiraam maxxansi Ansilalu barbaadan jiru si daawwataa jirra. Amma boorishaa baga nagaan dhufte atis na qaata bakka dhowwanne girrisa
qaata bakka dhowwannee abbichuunis biyya keessaa hojii isaa malee biyya ijaaruu malee waan adda addaa waan gaggaarii hojjetee mul'isuu malee qaata bakka dhowwateera jechuudha. Nutis warri haala keessa jirru qaata bakka dhowwannee birrisaa isin galaa jira. Qaata bakka dhowwanneef kanaaf ajandaa dhabdee zamana kana koloroksii faa dhugdee maaloo jinneettee jaalala feetu jaalala ati komentii hin dubbisin kanaaf jechuudha. Dhiifamaa naa godhaa obboleessa kiyya neetworkii tura neetworkii na rakkise fakkaataa sagalee wayii waan ani isin dhageessisu jira ture yoo dide maal godha neetworkii na rakkisaa jira fakkaata. Inna wannan isin jechuu barbaadu gabaabumatti hojii jabaatti jirra nuti biyya bulchaa jirra biyya ijaaraa jirra bo'uun keenyaa miti. Biyya ijaaruu malee biyya guddisuu malee nuti boonyee boochisuun dhaabbatee jira. Zabanni isaa darbee jira jechuudha. Zabanni isaa juntaa waliin darbee jira. Isin galaa jira. Juntaa barbaada amma birrii hin badhaafamtan hin beektanii juntaa barbaada bakka isin jirtutti doolaara birrii maallaqa Itoophiyaa miliyoona 10 badhaafamtan barbaada dafaati bakka qabdanii sarbadiasi saree badiasi fresh abduu Girisafi junta bale seni jira. Girisaf junta bale seni jira maal jedhe dikala bokkota injirti girisaan injirti argite akkama waa gadhiisuu diddee waa fibirraa dhabnee miti injirti girisaan asmaraataa jirti kun wazela inde nuti dhumtanii tuba qaata baddan jennee isin eegaa jirra bara waan jiru waan argaan jirru afuura keessan qilleensa keessan waan dhabnee jirruudhaafi kanaaf waan baddaa seeneen hin jirtanidha. Dhokattanii waa barreessaa jirtan. Indee likkii keessanii isinitti himna badhaadhina. Hedduutu si ilaalaara girrisaa si jalaa haa baatu. Inna naaf jira galatoomi. Inna ijoollee Oromoodha. Bayyas jala warri na jala arrabsaa jirtu kun mee maalan siin jedhime? Bayyas jala maqaa kee dheeraan situ akka maqaa kan kee bara hojiin keessan guddaan isinumatu bara akka arrafamtanu akka tuqamtanu isin godha bara inu taaltan ilaal inu taaltan isin galaa jira mi'a maqaa kan kedhee jira maal barreessita barreeffaman ta'an bayyas jala na dhaggeeffatin juntaa tokko na bira jira fidi dhugaa kan keeti maallanni qophaa'ee jira miliyoonni 10 qophaa'ee jira isiniin darbin isuma dhugaa itti fayyadama carraa kanatti jireenyi keessan jijjiira qabsoon xumuramee jira bilisoomnee jirra. Duraanuu kan nu gamroofsite juntaadha. Juntaan immoo baddee jirti. Isii haftee immoo gola keessatti haftee immoo isii immoo maallaqa kanatti fayyadamaati. Carraa kanatti fayyadamaati maallaqa kana fudhaa jireenyi keessan jijjiira. Of dagachuun illee gaarii miti. Isuma dhugaa of hin dagatina. Siyaasa jettanii siyaasa jala fiigaa ooltanii ofis hin dagatina. Of yaadadha. Amma waan haaraa siyaasaa kana barbaadaa ooltan ofii keessaniis waan haaraa maalan godhadha. Jiruu kiyya waan haaraa akkamitti jijjiiradha kan jedhu of ilaala. Si galaa jira. Udaan welcome leenca kiyya. Inna akkumati komentii fokkataa barreessitu kan gaggaarii barreessu kan na jaallatu illee 100 miliyoonaan jira jechuudha. Kana beekiyeeti. Warri waan fokkataa jalatti barreessaa jirtu kun hojii keessantu kana hojii biraa hin qabdanu beekumsa hin qabdanu dandeettii takka hin qabdanu namaan mormuu hin dandeessanu wanni isin beektan arraba. Durataan keessan arraba mootiin keessan arraba mututi isa jalaa barattarre ijoolleen abbaa jalaa waa baratti beetanii isin galaa jira ijoolleen abbaa jalaa waa baratti akkas leenca kiyya ijoolleen abbaa jalaa waa baratti isin mootii keessantu isin barsiise arraba nama biraa miti mootii keessantu mututu godhee uummata irratti nama arrabsaa oola dhugaa qabdan isin irra laalamu isin bakka barattan qabdani arraba bakka barattan qabdanii kanaaf arraba keessanii bakka hin kenninu nuti. Isin galaa jira. Arraba keessanii bakka hin kenninu. Sababiin isaas namni nama arrabsuu nama yaada tokko hin qabne, nama mo'atamee, nama jijjiirama tokko fiduu hin dandeenye nama mormee jijjiiramni inni fiduu danda'u arrabsee nama arrabsee miira keessa nama galchee akka namni waa balleessu gochuu yoo danda'e. Mee yoo dhiira taate bakka jirtu himi. Oh my god. Bakka jiru barbaadde mii maal jette maqaan si Nasir Show maal jette maqaan kee komentii kee ol deebisaa godhe Nasir Show
bakka jirtu bakka jiru keessaan kottu si himaati public comment kana jalatti si himuun gaarii miti sodaa kan keetii miti nam tokkon sodaadhu si galaa jira nam tokkon sodaadhu bakka jiru keessaan kottuuti yoo dhiira taate bakka jiru sitti himaati injirti ammallee girisaan sammuun si xiqqoo akkas injirti ergitee bakka jiru warwaadde bakka jiru siif himaati miseenjarii ni beektaa miti yoo adii kee jala jiraattes yoo adii kee jala jiraachuu baattes miseenjariidhaan kottu sitti hima bakka jiru kana dhugaan jirtu obboleessa kiyya ati dhiiraa mee miseenjariin kottu na gaafadhu bakka jiru qabii afaan keessirraa bakka jiru ati dhiiraati keessaan kottuuti sitti hima bakka jiru maal gochuuf bakka jiru kan barbaaddu ha ammallee jirtanii isin ha injirtanii ammallee ati garuu oromoodha ilmaan oromoo tokko dhiifama naa obsaa isinit deebi'a inna kabakka jiru barbaaddu bakki kiyya sitti maatii kottu na barreessi keessaan si galaa jira Naasir Shoo ati gurbaa maal jala jirta miti maal dhalaa si galaa jira kabakka jiru barbaaddu keessaan kottu siifani maatii bakka jiru injirtanii ammallee si warri bakka nama gaafattan nuti waan akka kanaa jala qaata darbine waan akka kanaa bakka nama gaafachuu eessa jirtaa maaloo bakka kanaa qaata irraa fagaan yaabboo adiinaaf deebisi eenyu maqaan kee sii deebisa ayya Toofiq Abdallaa Hussein ayyee sii deebisa obboleessa kee in arguu adii nama hedduutu na gaafatee jira adiin kiyyas guutee jira nama of jalaa baasu malee hin danda'amu siif deebisa adii inna ummata maraataa wajjin hin maraatin inna dhugaa keetii nuti ijoollee girrisaa nama hin sodaannu siimiti doktora Biyyi Jawaar sodaatee ofirraa hidhee lakki obboleessi kiyya nuti nama sodaannu nuti doktora Biyyi Jawaar sodaatee ofirraa hidhee lama gowwaan tokko waan jedhu dhufee jalatti doktora Biyyi Jawaar sodaatee ofirraa hidhee Jawaar yakkaan hidhame si gala jira obboleessi kiyya Jawaar yakkaan hidhame yakki inni ittiin hidhame immoo dirree jira jechuudha qoradhu deemiti maaliif hidhamee jedhi si gala jira Jawaar yakkamee hidhame malee waan isarraa maal irraa sodaate mootummaa Itoophiyaati doktora Biyyiin Jawaar irraa maal sodaate maal irraa sodaatame akkuma waan Jawaar kun nama cimaa wayitee dandeettii wayii qabu wayitee Jawaar sodaate yeroo jettan sodaattan bulchaa biyya tokkootiin hin qaanfattan xiqqoosi inna Jawaar yakkameeti hidhame malee waan namni irraa sodaatu takka hin jiru nam tokkorraa maal sodaata namni yakka qaba Jawaar yakki isaa immoo beekamaadha waa hedduu dalagee jira tokko lamaa miti yakki isaa namichi of laaqe yakkaan of laaqe dogoggorsiisanii girrisaan jala fiiddee hooy jettee akkuma waan mootii gootuunii yakkaan laaqxe arkuma isaatiin harka isaa kanaan geessee yakkaan of laaqe malee waan mootummaan isa sodaatee kanaaf kun dubbii sobaati kana jala sarara kana namni isin irraa fudhatu hin jiru Mbeeku waafis tamam shabakaan kiyya nagaan jiru sagaleen jechuun neetworkiin kiyya bareedaa miti neetworkii kiyya bareedaa miti mee barreessa warri sagaleenii fi viidiyoon kiyya isin biratti qulqullina qabu lakkoofsa tokko barreessa warri sagaleen kiyyaaf sagaleen kiyyaaf viidiyoon kiyya isin biratti qulqullina qabu lakkoofsa tokko barreessaami nama wayiitiyyuu hin kukkutaa'edha jira girrisaa gadhee mee barreessa komentii maal dubbisa oolta tiksee re'ee jechuu barreeffamu afaan oromoo qubeeluma seera afaan oromootiin barreeffamu barreessiati
barreeffamni kee akka inni dubbifamuu danda'u godhi dura namaan mormuu dhiisitii maaloo itti waan hin taane barreessaa ooluu dhiisitii seera barreeffamaa baradhu bahuu hin qabu kiyyaan turuu qaba. Inna dura barreeffama barreeffadhuutii nama arrabsi dura barreeffama sirriitti baradhu afaan kee afaan Oromoo keetii kana sirriitti baradhuutii achi ka'ee deebii nama arrabsi nama waan namaan jedhi. Atuu ammallee afaan dubbattu kanayyuu qajeelchitee barreessuu hin dandeenyeyyuu addeebitee immoo koomentiidhaan nama arrabsin. Si galaa jira. Inna wannan isin jechuu barbaadu gabaabaadhumatti dubbadhu amma hojjeteera. Na jeeqxee baraafis maa na jeeqxee dhugaa rabbii. Ana akkamitti dubbataa jiru haasaa kiyyallee na jeeqxee jirtaa jechuudha. Inkuu sagaleen keenya jiru jettee inkuu kutaa irranaan jettee jechuudha. Innaa kana girrisochi adabadhaataa moo'amtanii jirtanii amma booda waa tokko hin dubbatina. Yoo harka kennattan kottaa harka kennadhaatii seeraan nuti dabalamaa shahaadaa isin qabachiifna tokkoon keessanii isin shahaadaachiifne ofitti isin daballa. Kanaaf jechuudha calliftaniituma hin maraatina warri akkanaa warra sammuu duwwaati. Jawaar sodaateef irraa jedhee maaloodhaa mootummaan Jawaar sodaateef irraa jedhee maaloo dogoggora namichi dirree saafaa geessitanii yakkaan laaqxanii jala fiidanii jira hooy jettanii guyyaa saafaa geessitanii yakkaan laaqxanii. Namni tokko immoo seeraa gadi eenyuun iyyuu ta'e abbaa fedhe yoo ta'e nama Oromoodhaaf waan fedhe yoo hojjete yoo ta'e gaafa yakka hojjete seera jala ooluunsaa dirqama. Hojiin isaa duraa hin laalamu. Yakka hojjetee jennaan dirqama seera jala oola. Si galaa jira kana baradhu akkasitti seera baradhu seeraaf heera baradhu waan ta'e waan inni dura waa hojjeteef waan gaarii hojjeteedhaafi har'a yoo inni waa balleesse seera jala ooluun hin hafu. Abu Biniyaam manaa dhufu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inna yakkaan laaqxanii Jawaariin nama isinumatu yakkaan laaqee geessee qilinxooti darbate malee nama biraa miti. Maa ittiin dubbatin maa gaafa inni as nan qabina ana malee namni hin jiru biyya sana keessa jedhee mootummaan lamatu jira biyya kana keessa mootummaa qeerrootii mootummaa Abiy jedhee sadarkaa kanarra gaafa inni ga'e maa hin gorsinaa isin odeeggara isaati maabara isaati jala deemaa jirtanii ni jaallataa jirtanii. Ordofaa jirtanii maan gorsinaa gaafa sana biyya tokko keessa mootummaan lamani jira hin jiru kun dogoggora guddaadha. Yakka gurguddaa hojjetee jira namichi saatalaayitii biyyaa waliin dha'e kun yakka gurguddaadha. Iccitii biyyaa hataa ture saatalaayitii biyyaa waliin dha'e kun yakka gurguddaadha. Waa biraa waa meeqa hojjetaa oola. Isintu dogongorsiisee jechuudha. Har'a nutti hin bu'inaa dhuftanii gaafa inni hidhamu eenyinuu seeraa olii miti seeraa gadi malee gaafa inni hidhamu nutti hin bu'inaa dhuftanii asitti. Kaniisise Jawaar isin kawwan akka inni yakkaan of laaquu kan godhes isin jala horiitanii jala hee jettanii gorsuun beektan nama gorsuun beektan olee girrisaadha. Waa hubachuu hin dandeessanu. Uummanni achi isinitti hime dhugaa dheettan. Madaaluun beektan nuti hin dhaluun beektan uummanni achi isinitti hime dhugaa dheettan. Dogoggorri keessan guddaan kana. Waan warri isin hayyoota jettanii jala deemtan kun isinitti hime akka waan rabbi biraa dhufeetti fudhattan. Sirriidha jettaniituma jala fiiddallamu. Lakki ta'uu hin qabu. Namni isinitti dubbataa jiru kun ilma namaati. Isatti wanti naasee sun sirrii fakkaatee naan isinitti dubbachuu danda'a. Isin immoo xiinxaluu qabdan. Xiinxaltanii kaatanii karaatti buusuu dandeessan. Abbaan of hin argu dogongoroo fi abbaan dogongoroo fi of arguu hin danda'u waan ta'eedhaaf silaa isin maabara isaa warra jala yaatantu warra hordoftantu warra jaallattantu iyyuu karaatti deebisuu ni qaba ture. Isintu diina ititee yarra fuudhee qilinxooti darbateen isallee. Si galaa jira. Kun dhugaa jirtu. Namni tokko nuti gaafa sanallee mootummaa kana deeggaraa jirra. Yoo ni dogoggora qabaaterre irraa dubbanne yoo ni hanqina qabaatellee bakka kanatti irraa dubbataa turre. Isinoo gaafa sana utuma dhugaa ijji keessan argu dogoggora isaa ijji keessan argu faallaa hin faarsitanii goota keenya maaloo keenya jinnii keenya ekelee jinnii keenya jettanii faarsaa ooltanii. Bakka kanaan isin ga'e jechuudha kun. Dogoggora guddaa hojjettan. Dogoggora guddaa si galaa jira. Dogoggora guddaa hojjettan. Fuutanii qilinxooti darbitanii har'a achi eenyu gadaa baasu re. Eenyu gadaa baasu. Adii kee jala girrisaatu guute. Girrisaatu guute dhugaa adii kiyya jala girrisaatu guute. Amma of jalaa yaaseen dadhabee dhugaa rabbi halkan tokko guutuu ija kanatu na diimatii abidda
abidda na fakkaati diimatee ijji kiyya kun of jalaa yaasee dadhabe halkan tokkotti nama 1,000 of jalaa yaasee maal jettan gaafa sana ijji kiyya kun diimatee na ba'e nan dadhabe girrisaan na jala guute an duraan namu haati na gaafatee fan fuudhee ofirraa deebisaa nan deebisaaf yaadii jechuun haati na gaafatee nan deebisaaf booda hundi si girrisaa taate garri caalu kanaaf of jalaa yaaseen dadhabee amman danda'ullee of jalaa nan yaasaa yaaseen ijoollee keenyatti naqaa ijoollee badhaadhina ilmaan Oromoo warra haqa deeggaranu warra biyya jiraatiif waan gaarii yaadanu warra biyya jiraa jaallatanu ittan naqa fide amma warra juntaadhaan walii galee isiniin girrisaaniif juntaan garaagarummaa hin qabdanu bar tokkoffaa juntaa jedhamee amma warra wayyaaneetti maqaan bahe kun isinii deeggartoonni jiraas juntaadhuma garaagarummaa hin qabdan deeggaraa jiraatire deeggaraan juntaatiif juntaan garaagarummaa hin qabu juntaan irratti hangisuuf deemtan ilma abbaa gadaa abbichuu 4 kiiloodha masaraa mootummaatii baasuudhaaf hojjettan irratti akkuma wayyaaniin hojjetaa turte jechuudha akkuma juntaan hojjetaa turte isinillee abbichuu 4 kiiloodha baasuudhaaf irratti hojjettan kanaaf diina keenya isin jechuudha diina keenya guddaa namni abbichuu 4 kiiloodha baasuudhaaf qalbiin isaa yaadu sammuun isaa xiqqoo si yaadu hundinuu diina Oromooti diina uummata Itoophiyaati dhugaan jirtu kana si galaa jira abbichuun 4 kiiloodha haa ba'uu namni jedhu masaraa mootummaa keessa haa ba'uu jedhee namni sammuu isaa keessa xiqqoo si waan akka kanaa kan yaadu juntaa qofa nuti kana beekna nu keessa nama kanaa kan jiru yoo jiraate diina Oromootiif diina Itoophiyaati si galaa jira kanaaf garaagarummaan juntaatiif isin garaagarummaa hin qabdanu juntaadhaan tokko isin deeggaraa juntaa waan taataniif tokko yaasi of jalaa du'aa of jalaa kaasites of jalaa na yaasaa of jalaa na yaasaa girrisaan na jala guutteertii suma dhugaa dhaqaadhatti na dhabsite arraba yeroo nan ol ba'u kanumaafan jibbaa bar yeroo nan waan dubbadde jedhee ol ba'u ajandaa kiyyan harkaa jijjiirti ajandaa waa biraatti narkaa jijjiirti arrabaan mututti na gootee narkaa ajandaa kiyyan harkaa jijjiirti sinii galaa jira ajandaa kiyyan harkaa jijjiirti waa biraatti kanaafan jibba girrisaa kanaafan ol beeyyuu waa dubbachuu jibba si galaa jira inna jajjabaadha wannan seeneefis naan mijoonne naan milkoofne neetworkiin na didee is you qeerroo Oromooti achitti naa'u samee al tokkoodha maal barreessaa jirtan dhiifama naa godhaa namatu na jeeqee innaan olaa ofirraa cufee kanaaf garaagarummaa hin qabdanuu isin deeggartoonni juntaadhaan ijuma tokkoon isin laallanuti isin galaa jira nama abbichuu ija diinaatiin ilaalu nama abbichuu masaraadhaa baasuudhaaf yaadu ija juntaa laalluun isin laalla kana dhugaan jirtu si galaa jira kana dhugaan jirtu kanaaf immaraatina jaarraan keessan dhumee jira jaarraan amma kan badhaadhinaati jaarraan amma kan keenya kan ilma abbaa gadaatii kan Oromootu biyya sana bulchaa jira kana liqimsii fudhu yoo si dide immoo dhaqee juntaatti dabalamii juntaadhaan waan juntaan taate waliin ta'ii jechuu barbaannaa jechuudha nuti qaata amanni akka nuti biyya bulchaa jiru akka ilmi abbaa gadaa biyya bulchaa jiru akka ajajoonni waraanaa biyya sanaa hundisaa parsantiin 80 akka Oromoo ta'e utuu ijji keessan argu qalbiin keessan waa biraa yaadaa jechuudha isin utuu ijji keessan argu utuu interviyuu godhanii guyyaarraa interviyuu godhanu ajajoota waraanaa jeneraalota waraanaa hunda jira utuu Oromoo ta'uu argitanu sammuun isin fudhachuu dide sababni isaa immoo sababa qaba sababa sammuun isin fudhachuu dideef immoo ni jira lafa jira jechuudha isin galaa jira kanaaf
bala kanaafi dhaabbadha baddanii jirtanii juntaa waliin baddanii jirtanii juntaa waliin qabdanii jirtan jechuudha miilaan amma ni funaanamtanii tokkoon keessanii nafsanuu jechuudha juntaa waliin dhabama ta'uu deemtanii jechuudha juntaanis amma warruma amma ijoo warra hafte malee namni hafe hin jiru warra amma barbaadamtu warra akka Dabratsiyoon warra akka Geetaachoo warra kanneen malee wanta hafe hin jiru amma booda jarumtinuun shakkamtii bar jarumtinuu mootummaan gabbee dubbachuu dhiise malee jarumtinuu fuudhamuu hin ooltu haasa'ii galatoon kan akka keetuun habaayatu galatoomii maal jedhama maqaan kee Kaalid Idris galatoomeetis inna injirtu mootummaa juntaan injirtu amma booda baddee jirti mootummaan gabbeesuma dubbachuu dhiise malee injirtu qaata dhabamsiisanii qaata jechuudha qaata dhabamsiisanii kanuma siin jechuu barbaada ijoollee Oromoo wannan seenneef naan mijjanne na okkolchaa isin jechuun barbaada wannan seenneef naan mijjanne wannan seenneef naan mijjanne wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad Amin jechuun barbaada jajjabaadha bakkuma jirtanitti nagaan isiniif hawwa jajjabinaan isiniif hawwa bakkuma jirtanitti jajjabaadha isin jechuun barbaada please don't remove juntas have to learn about Oromo wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh inna sagaleen isin dhageessisuu jira ture ni torkiitu didee junta guddicha argeera bichuutti naadhaami siif dhaama maal jette maqaan Jamiilaa maal jedha naaniyye amma maallaqni qophaa'ee jira bar junta warra barbaadamaa jirtu sana warra akka Geetaachoo Asaffaa warra akka Dabratsiyoon warra barbaadamaa jirtu sana jiraaf maallaqni qophaa'ee jira maallaqa sanammoo abbaan argee abbaan arguu jechuu miti jechuun qaamaan naqxanii akkuma isinitti beeksifame qaamaan naqxanii kunoo jarra si jiran jechuu miti lakkoofsatu isiniif qophaa'ee jira lakkoofsa sanarratti bilbiltanii bakka jarri jiru himtanii jechuudha isinii galaa jira wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Muusaa isinii galaa jira iccitiin keessan ni eegama maaliifi uuma jiru kun wanti akkanaa yeroo nama warra barbaadamu akkanaa kana namni bakka jira saaxilee iccitiin isaa ni eegama mootummaan iccitii keessan ni eegnaati bakka jirri jiran nuuf saaxilaa isiniin jedhee jira iccitiin keessan eegamaadha lubbuu keessaniif mootummaan illee akka lubbuu keessan irraa akka balaan hin geenye waan barbaaduuf iccitii keessan eegamaadha nuuf saaxilaa isiniin jedhee jira nuuf saaxilaa bakka isin jirtu sirriitti dhaga'ameera kammi sirriitti dhaga'ameera silaanaa deebisaa jirtanii reef innaa maallaqni miiliyoonni 10 isiniif qophaa'ee jira jechuudha abbaa argitaniif abbaa bakka juntaan jirtu junta maqaan siituu maqaa ajaa'ibaati bo junta sigigii immoo maal jedhan dura sigigii junta sigibgib junta innaa itti fayyadama carraa kanatti fayyadama carraatti fayyadamuu beekaasin akka ammaa abbichuun carraa argate kanatti fayyadamaa jiru kana innis carraa isinii kennee jira jechuudha jabaadhu sanyii ko innis carraa isinii kennee jira carraa kanatti fayyadamaatii baasa saaxilaaf akkasiin jirtu birrii meeqa sii kennee abiyyi jedhe abiyootiin jedhiin dura rakkoon keessan guddaa isin qabdanu kana barra dogoggora keessaniin argitan dogoggora namaa malee tokkoffaa maqaa nama baasuu kana maaliif barbaachise abiyyi maqaan isaa abiyyi ta'utu beektu abiyoot maa jettame maa jette abiyoot maa jette rakkoon isin qabdanu kana bar ufumaa keessaniitiif dogoggortanii kaatanii nama biraallee dogoggorsiisuu barbaaddan maqaa sirreeffadhu dura maqaa namatti hin baasin namicha jaallachuu dhiisuun mirga keeti filachuu dhiisuun mirga keeti abii jaallachuu dhiisuun mirga keeti filachuu dhiisuun mirga keeti feetu abbaa feete filadhu maqaatti baaftee maqaan taaneen abiyoot maaloo jechuun immoo sirrii miti yoo dhugaa Oromoo taate kana sirreeffadhu
sirrii miti kun. Gaafa filannoon dhufe hin filatiin feetu kuffisi kaardiidhaan abbaa feete filadhu. Jawaar barbaaddu, Baqqalaa Gabraa barbaaddu, abbaa barbaadde filadhu gaafa filannoo. Si galaa jira malee maqaa nama baaftee eenyu sirraa fudhata kana. Ittuu akka diinni sitti baay'atu godhaa jirta. Akka diinni sitti baay'atu godhaa jirta. Maqaa nama baaftee nama arrabsuun kan kee kun akka diinni sitti baay'atu godhaa jirta malee bu'aa tokko siif hin qabu. Abii jibbamaa gochuu hin dandeessu. Abii yoo jettee maqaa isaa jijjiirteef abii jibbamaa gochuu hin dandeessu. Abii hojii isaatu isa jaallachise uummata biratti. Abii hojii isaatu isa jaallachise uummata biratti. Si galaa jira. Abii jibbisiisuu hin dandeessu. Abadan hojiidhaan agarsiisaa jira. Hojiidhaan sabboonummaa isaas, oromummaa isaas, gootummaa isaas hojiidhaan mul'isee agarsiisaa jira kun uummata isaatti. Diina keenya kan hoggaa meeqa nu dararaa turte, hoggaa meeqa nu rakkisaa turte. Gootummaa isaa kunuu hojiidhaan agarsiisee cabsee likkeetti isii dabalee, biyyeetti isii dabalee, biyya isiin ittiin dhaalataa turte, biyya sana harkaa fudhatee qabatee gootummaa kana hojiidhaan agarsiisee jechuudha. Abii jechuun akkasi. Isin nama guyyaa tokko aarsaan kaffaliin, nama guyyaa tokko Oromoodhaan waa tokko hin kaffaliin, goota hooy jettanii goota keenya maaloo keenya jettanii jala fiigaa ooltan. Sabboonummaan, Oromummaan, gootummaan hojiidhaani. Akka abbichuu kana hojiidhaan agarsiisa. Dhugaan jirtu kana. Hojiidhaan agarsiisa. Malee afaaniin amma waan fedhe jechuun danda'a. Kana nan godhaa, kana nan waan fedhe jechuun danda'a amma afaaniin. Afaan waan fedhe dubbataa oola. Daqiiqaa tokko keessatti waan silaa hoggaa meeqatti nuti haasaa oolta afaaniin. Barbaachisaan afaanii miti. Hojiidhaan mul'isuudha. Si galaa jira. Ijji kan keenya argu gootummaa abbichuu sabboonummaa isaa ijji kan keenya argu. Sababni isaas gandummaatu si guutee jira. Mataa kan kee keessa gandummaa guutee jira. Nama keenya aangootti finnaadhaan mataan kan kee guutamtee hangana geessee jirti. Hin dandeessu hin fudhatamtu. Kanaaf nuti hin barbaannu nama afaaniin akka nuun jedhaa oolu, nama afaaniin goota nuun jedhaa oolu, hayyuu nuun jedhaa oolu takka illee hin barbaannu. Hojiidhaan hayyummaa isaa, gootummaa isaa hojiidhaan lafa kaa'uudha. Kana dhugaa jiru. Ati hayyuudha hojiidhaan lafa kaa'i hayyummaa kee. Ati goota gootummaa kee hojiidhaan agarsiisi. Ati sabboonaadha sabboonummaa kee hojiidhaan lafa kaa'i. Kana dhugaan jirtu. Malee afaaniin maaloo dabree jira zaban isaa. Eenyunuu gowwoomsuu hin dandeessan. Nuti qabatamaadhaan barbaanna. Qabatamaadhaan hojiidhaan barbaanna. Zabana kana keessa hayyummaas gootummaas qabatamaan hojiidhaan barbaanna waan ta'eedhaaf nutti nu cinaa asirraa dhuftanii. Nutti nu cinaa. Isin galaa jira. Kanuma isiniin jechuu barbaadaa ijoollee Oromoo qaqqaalii gaggaarii isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Na of golchaa sagaleen isiniin dhageessisuu dhufee ni Turkiitu didee mucaan ni Turkiitu didee kanaaf na of golchaa isiniin jechuun barbaada. Irraa ba'aa ulfaadhaa galatooma warra gammaatti na daawwattan hedduun isin jaalladhaa hedduun isin kabajaa. Kanaaf jechuudha. Kanaaf callumeettanii nama jala hin girrisina. Galii fadhiisii abjoofattu hin dhowwin jedhiin. Maal jette? Galii fadhiisii ajoofachuu hin dhowwin jedhiin. Dhiifama maqaan si naanaatti koomentiin kan kee rakkisa xiqqoo. In rakkisa namaaf hin himu. Inii kamne haasaan kan kee inii kamne hiikuun dadhabe. Innaa kana isin jechuu barbaadaa ijoollee Oromoo jajjabaadhaa bakka jirtanutti rabbi isin faana jiraatu. Warri jaalalaa jettanii immoo maraachaa jirtanu, warri jaalalaa jettanii lubbuu keessaniin taphataa jirtanu tasgabbaa jaalalli seera qabaa, tartiiba qabaa. Nama laallattanu, nama jaallattanu laalladhaa jaalladhaa. Jaallataniituma nama jala hin fiigina. Lubbuun keessan qaaliidha. Atillee nuuf jiraadhu. Lubbuun keessan qaaliidha. Lubbuu keessan hin balleessina. Namni waa takka isinii godhu hin jiru. Isiniin daldalachuudhaan alatti, isinii yuutuubii nagadachuudhaan alatti isinii galaa jira. Namni waa takka isinii godhullee hin jiru. Nama jaallattanu beekaa jaalladha, ilaalaa jaalladha, madaalaa jaalladha. Namichi kun akkam na fayyadamu, boriif naaf ta'amu, jiruu kiyya boriitiif naaf ta'amu kan jedhu sirriitti ilaalaa jaalladha. Girrisaa hin ta'ina. Girrisaa hin ta'ina. Ahmad Jiloo welcome leenca kiyya. Hayyuu nama jabaa. Galatoomi yaada gaarii galatoomi baga nagaan dhufte Ahmad Jiloo
leenca kiyya galatoome. Innaa callisaniituma koloroksiidhaan of hin maraachina mana keessa deebisanii isinii galaa jira. Tartiiba baradhaa dura tartiiba nama jaallattan adda baafadha. Malee lafaa kaataniituma bumaa argitan jala fiddanii booda nu rakkisina. Ajandaa isa gootanii gidduu kana kunuu nu maraachitanii asirraa nu Facebook manu jibbisiiftan. Tu ajandaa waa meeqa wanti biraa jiru. Kana isin jechuu barbaada ijoollee Oromoo hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa ulfaadhaa galatooma bakkuma jirtanitti nagaan isiniif hawwa jajjabaadha yeroo biraa immoo walitti deebinaa sagaleen isin dhageessuu barbaadallee yeroo biraa neetworkii sirreessisiiseen isinitti deebi'ee isin dhageessisa har'aaf asumarratti isinii dhaaba waan hanga ammaatti na hordoftaniif galatooma yeroo gaarii qabaadha.